Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti akkaataa kamiin SPSS fayyadamnee variabloota keenyaa fi daataa galfachuu akka dandeenyu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kutaa kana keessatti immoo kan waliin ilaallu akkaataa kamiin analysis isaa gaggeessuu dandeenya yookaan akkaataa kamiin qaacessuu dandeenya. Erga qaacessinee booda immoo akkaataa kamiin interpret gochuu dandeenya. Ibsuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatanii fuula YouTube kiyyaa subscribe gochuu akka hin daganneetiin hin jedha. Kan miseensa taatan immoo like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Kallattiidhumaan gara barumsa keenya irratti gaafa seenu variabloota keenya bifa kanaan create godhanneerra. Amma kan nu hafu maalidha? Daataa keenya galchuudhaan value questionnaire keenya galchuudhaan gara analysiisitti deemuudha jechuudha. Daataa keenya gaafa jiru maal jechuudha? Filannoo questionnaire keenya ta'uu danda'a yookiin immoo secondary data documentii garaa garaa irraatii walitti qabatanii dhuftan gara kanatti galchuudha jechuudha. Isatti galchuudhaaf eessa dhaqna jechuudha. Variabiliin isin asitti uumtanii eessa jira? Kunoo darga kana headerii ta'etti taa'a jechuudha. Headerii ta'ee asitti yoo fudhatanii ilaaltan bifa kanaan asii gadi nam'ee jira. Kolamaniidhaan jira. As gaafa dhuftan garuu variabilii gaafa create gootan asii gadi baay'ina variabilii keessanii asii gadi tarraa'ee jira jechuudha. Asii gadidha kan create gootan. Waan isin kolamanii keessatti asii gadi create gootan kuni data view gaafa dhuftan immoo headerii ta'eetu row keessa dalga nam'ee ta'a jechuudha. Amma yoo fudhatanii ilaaltan ID dhaa kaasee hanga kunoo household income dalga nam'ee ta'a jechuudha. Yoo variabilii biraa asitti dabaltan asitti dhufeen immoo asii achitti dabalaa deemaa jechuudha. Kanaa booda wanti nuti hojjennu maalidha? Daataa guurrannee dhufne asitti galchuu qofaadha jechuudha. Daataa guurrannee dhufne primary dataas ta'uu danda'a, secondary dataas ta'uu danda'a. Primary data gaafannu questionnaire yookaan interviewdhaan kan guurrattanii dhuftan jechuudha. Secondary data kan jennu immoo dokumentoota garaa garaa irraatii, literatureota garaa garaa irraatii, barruulee garaa garaa irraatii kan guurrattanii dhuftan asitti naquudha jechuudha. Kanaaf asitti galchuudhaan maal goona jechuudha? Seeliiwwan kana dhufnee seelii kana irratti cuqaasneetu galchuu jalqabna jechuudha. Itti hafuun. Namichi ID isaa tokko jenna hubadhaa. Asitti maal kennine? Inni sila waa'ee daataa taayippii nuti haasaa ture asidha jechuudha. Asitti sila daataa taayippiin keenya maalidha? Daataa taayippiin stringiidha biti. Maqaa namichaa barreessuu dandeenya jechuudha. Asitti yoo barbaade. Tolaa caalaa. Amma maaliif na dide barreessuu? ID kanaa fi karakterii meeqan kenne? Maaliif na dide? Mee baraa bilbiluu dhufne ilaalla. Maaliif na dide? ID kanaa meeqan kenne? 8 stringiidha. Meeqa karakterii irra jiru? 4 7. Kanaafi kana dabaluun qaba jechuudha. 10 naaf kenna. Ammatti dabaluun danda'a yaada. Caalaa. Bifa kanaan guutuu dandeessa jechuudha. Maaliif kana caalaan barreessu? Kana caalaa deemuu barbaanne ta'e maqaan qubee 10 jiraachuu danda'a waan ta'eef dhuftanii maal gootu? Isuma kana width kana dabaluudha bakka. Width kana 5 jedhu maximumii qubee 15 maqaa namaa keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef Oromiffaan kana tolaa caalaa jedhee barreesse. Tolaa caalaa jedhee barreessa jechuudha. Kanaafi asitti waan asitti barreessinu karakterii meeqa akka ta'e eessatti murteessina jechuudha. Asitti dhufnee murteessina jechuudha. Kunoo asitti dhufnee width isheettu kana jalatti barreessina jechuudha. Isaa booda namichi eejiinsaa meeqadha? 20. Baay'ee namoota gurguddaadha. Diilee naannoo biizinasii irra kan jiran. Kana respondentii keessatti murteessaa. Kan inni kennatedha by the way. Umuriin koo kanaa kan inni jedheera kan guunna asitti. Umuriin koo kanadha kan inni jedheera kan kun.
Saallisaa dhiiraalee guuttatee maal kennuu qabna jechuudha. Amma asittis hubadhaa asittis waan inni na dideef asitti maaliif na didee genderiin male femaleedha bidi male female lakkoofsaan kenniniira waan ta'eef meelii raawwatee zeeroodha. Meelii raawwatee zeeroodha. Hubadhaa laa kun meelii raawwatee zeeroodha. Meelii raawwatee zeeroodha. Full screen yaa godhume. Meelii raawwatee maalidha jechuudha kunoo asitti wanti kennini kunoo meelii raawwatee zeeroodha jechuudha. Female raawwatee waanidha. Kan nuti asitti guunnu maalidha jechuudha. Yoo female ta'e waanii guunnu. Amman darnu dabarsa ilaalaa. Yoo male ta'e immoo zeeroo guunnu. Akkasitti guuttaneera waan ta'eef. Asitti lakkoofsa guunnu. Maal guunne maal gooneera? Maal taatee maal jenneera asitti dhufne? Kunoo yeroota kana sadan single, married, divorced jenneera. Kanaaf as dhufne namichi kun kan inni guuttate lama ta'e fuudheera jenna. Fuudheera. Education level yoo maal guunna? Ammas inni kunis lakkoofsa baay'ee kutaa 15 jenneen guunna asitti. Filannoo kennineera. Categorical variabilidha waan ta'eef. Filannoo kennineera. As dhufne mee ilaallume education level. Kunoo ilaala education level meeqa kennine? 1 hanga 5 qabna. 1 hanga 8 kutaa 1 hanga 8 tariitii ammoo kana jijjiiruu barbaadanii jijjiiruu dandeessu baay'ee. Jijjiiruu dandeessu. Kan amma grade on jedhe dabaluu danda'a grade sababa change on jedhe na jijjiira kunoo 1 hanga 8 barate namichi kuni yookaan 9 hanga 12 barate sadaffaarratti diploomaadha arfaffaarratti digriidha isaa walitti immoo mastersii PhD wala abbaa bennee guunna jechuudha. Kanaaf asumne namichi kun meeqa barate jedhuu fi lammaffaa jennu lama jechuun 9 hanga 12 ICT adopt godheera zeeroon de waanidha kuni yoo adopt goone ta'e zeeroo guun yoo adopt godheera ta'e waanii guun filannoo isaa jechuudha. Eeyyee jedha lakkii jedha yeessan denoo raan guunnaan ta'e yoo yeesii filateera ta'e waanii guunna yoo noo filateera ta'e zeeroo guunnaa jechuudha gama biraatiin. Isaa booda online shoppingiin sanumadha. Yoo noo filate ta'e zeeroodha. Yoo yeesii filate namichi kuni online bankingiinis kanumadha. Online communicationiis kanumadha. Filannoo isaa guunnaa jiru waan inni filate waan inni itti maree sanadha kan inni fuudhu. Waan inni itti maree waan inni itti godhe. Waan inni itti godhe. Fakkeenyaaf amma asa deebinu gaafannoo keenyatti gaafa deebinu kunoo yes yoo jedhe asirratti tiikii godha. No yoo jedhe asirratti tiikii godha. Namichi kuni namichi gaafannoo kana guutuu asirratti no yoo jedhe asirratti tiikii godha. Yes yoo jedhe immoo asitti tiikii godha. Filannoo kana bifa kanaan guuteera. Asiisiisa kana keessaas filannoo kana male or female iraan guuttateera. Asis marital status kanas before kanaan guuteera. Asis yoo dhufne questionnaire kanas how extensively do you use ICT in your daily working activities? Amma akka inni fayyadamu guyyaatti frequency isaa ilaaluuf jechuudha. Guyyaatti takkaanuma banaa takkaanuma waa'ee biizinesii isaa beeksifataa takkaanuma waa'ee biizinesii isaatiif namoota communicate godha. Inni kun namichadha jechuudha murteessan kan hin guuttatu. Your monthly income is daashidha. Amma gaanni kun immoo income gaafataa jira waan ta'eef income guuttata jechuudha. Barabdoota kan angashine ammaa fi booda ishee isaanii isin agarsiisu ta'a. Bifa kanaan guunnaa jechuudha. Manni taanu immoo Samsung XX haa ta'u. Umuriin isaa 19. Genderiin isaa meeliidha. Marital status isaa singiliidha. Education level isaa waanidha waan up to 8dha. ICT adopt godheera. Online shopping fayyadamaa jira. Online shopping fayyadamaa jira yoo ta'e waan guutama. Online banking fayyadamaa jiru yoo ta'e zeeroo guutama. Online communication fayyadamaa jira yoo ta'e waan guutuu kan inni filateedha jechuudha. Walumaa gala filannoo isaa guutuu asitti bifa kanaan questionnaire keenya guutuu dandeenya jechuudha. Barumsi keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Kanaaf namoonni fuula YouTube kiyyaa fi haaraa taatan please subscribe tun godhiin akka hin baane isiniin jedha. Hiriyoota keessaniifis qooduun dagatiina. Kutaa ittaanu kana caalaa bal'ifnee kan ilaallu ta'a. Amma kutaa ittaanu wal agarruutti nagaan naa tura.